Akkam jirtu hordoftoota sagalee tanaa annagaa kootii lafa jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Egaa har'as viidiyoo biraan deebi'ee dhufeera. Viidiyoon koo har'aa kan inni xiyyeeffatu dhiirri tokko shamarran tokkorraa dhaga'uu kan barbaadu. Dhaga'uurra immoo darbee jaalalaa fi riileeshnshiippii isaan qaban gidduutti akka jaalalli isaanii guddatu yookiin immoo akka jaalalli isaanii cimu wantoota godhan haala fooyya'insa ta'een walitti dhufeenya isaanii cimsuu kan danda'u. Caalumayyuu jechoonni akkasii shamarran keessaa gaafa bahan onnee dhiiraa keessa seenuudhaan caalumayyuu jaalalli keessan akka mi'aawu yookiin immoo jaalalli keessan itti fufaa jaalala cimaa akka inni ta'udha kan isin gargaaru jechuudha. Kanaaf shamarroonni keenya baay'inaan yookiin caalumatti akka itti fayyadamtan abdii guddaan qaba. Akkuma kana immoo dhiirota waan isaan miidhu miti. Caalumayyuu shamarraniif jaalala isaan qaban akka cimu kan isaan gargaarudha jechuudha. Kanaaf gochoonni kun yookiin immoo jechoonni kun isa tokko jaalataa, isa tokko jaalatamaa, isa tokko ol ka'aa, isa tokko gadi bu'aa wanta taasisu miti. Lamaan keessaniif iyyuu faayidaa guddaa qaba. Caalumayyuu riileeshnshiippii keessan yookiin immoo jaalalli keessan akka taasisa jechuudha. Kanaaf wanti isin hubachuu qabdan jaalala keessatti mo'amaa fi mo'atamaan hin jiru. Kun wal dorgommii otoo hin taane jaalala waan ta'eef. Kanumaafuu jaalala keessatti wantoonni kun mo'amaa yookiin mo'ataa isinin taasisu. Lamaan keessaniyyuu mo'achuu dandeessu. Lamaan keessaniyyuu immoo jaalalaan mo'amuu dandeessu jechuudha. Kanaaf gara viidiyoo kootti utoo hin galiin dura warri chaanaalii kanaaf miseensa hin taane yookiin immoo haarawaa taatan subscribe gochuudhaan akkuma kanammoo viidiyoon dafee akkasiin ga'uuf mallattoo bilbilaa subscribe fuuldura jirtu sana tuquudhaan yeroo hundumaa viidiyoo kana fakkaatu qabadhee isiniif dhiyaannaa. Turtii gaarii gara viidiyoo kootti isin dabarsa. Egaa shamarroonni keenya dhiira tokko jaalattanii yookiin jaalallee keessan tokkotti wanta tokko itti himuu yookiin immoo itti haasa'uu yoo barbaaddan wantoonni itti haasa'uu qabdan wantoonni bu'uura ta'an ni jiru jechuudha. Inni calqabaa waan tokko gaafa inni balleessu yookiin immoo waan tokko gaafa inni dogoggora isaa sana sirriidhuma gootanii teessiftanii ogummaadhaan itti himuun barbaachisaadha. Namni tokko jireenya isaa keessatti dogoggoruun waanuma jirudha. Kanumaafuu dhiirri tokko gaafa inni dogoggoru yookiin immoo gaafa inni isinitti balleessu balleessaa isaa sana kun sirrii miti, kun asirratti sirreeffamuu qaba, wanti kun hafuu qaba yookiin immoo wanti kun akkas godhamuu qaba jettee teessiftee ogummaadhaan utuu isa hin aarsiin yookiin immoo utuu xiiqii isa hin qabateen dogoggora isaa sana itti himuun barbaachisaadha jechaadha. Kun immoo sodaa tokko malee gaafa itti dubbattu innis jaalachuu qofa miti, yeroo hundumaa jaalala dheeraa yookiin immoo jireenya isaa keessatti akka inni si yaadatu yookiin immoo akka inni siif dhiphatu taasisa jechuudha. Yeroo baay'ee jaalala keessatti namoonni adda ba'umsaaf sababa kan ta'u namni tokko gaafa balleessu inni tokko teessisee balleessaa isaa sana itti himurra yookiin immoo balleessaa isaa sanarraa akka inni deebi'u gorsuurra keessatti qimii qabatee turuudhaan akka jaalalli badu taasisa jechuudha. Kanaaf dhiirri tokko gaafa balleessu yookiin immoo namni jaallattan tokko gaafa balleessu keessa keessanitti qimii qabachuurra gorsitanii deebisuun yookiin dogoggora isaa sana itti himuun baay'ee filatamaadha jechuudha. Jaalala keessan akka cimu yookiin immoo jaalala bareedaa akka godhattan taasisa jechaadha. Yoo qimii sana qabattanii keessa keessanitti calluma jettanii wanta inni balleessu sana yookiin wanta inni godhu sanaaf deebii hin kennitan ta'e qimiin sun baay'atee lola uumaa, wal falmuu uumaa. Wal falmiin sun immoo gara lolaatti, gara adda ba'umsaatti yookiin immoo gara gargar fagaachuutti isin geessa jechuudha. Kanaaf qimii qabachuun keessa keessanitti waan inni balleesse tokko keessa keessanitti qabachuun sirrii miti. Kuufamee gaafa dhahu tokko wanta biraarra isin geessisuu danda'a. Guyyaa tokko gaafa kana akkas gooteetta, gaafa kana akkas dogoggorteetta, gaafa kana akkas balleessiteetta jettee gaafa ati itti himtu meentaalii namni sun miidhamuullee danda'a yookiin immoo itti qaana'uu danda'a jechuudha. Kun immoo jaalala keessan gara fuuldura irratti dhiibbaa guddaa qaba. Konfidensiidhaan illee akka jaalala kee ittiin fufne yookiin immoo atis amanamummaa isaaf qabdu akka hir'iftu taasisa jechuudha. Kanaaf jaalala akka biqiltuu jalaan kotokkotaa dhufuun yookiin immoo kunuunsaa dhufuun barbaachisaadha jechaadha. Wanta godhamu tokko, wanta hojjettan tokko yookiin dogoggora geessan tokko walitti himaarra wal mari'achaarra yoo kana gootan yoomillee taanaan dhiirri sun isinirraa adda bahuu hin danda'u. Namni sun yoo isinirraa adda bahillee yeroo hundumaa kan isatti yaadatamtan isinidha jechaadha. Kanaaf yeroo hundumaa jaalala keessatti waan akkasii kana gochuun baay'ee filatamaadha. Namni tokko yeroo balleessu balleessiteetta, namni tokko yeroo dogoggoru dogoggorteetta jechuun isiniif jaalala keessan cimsa malee yoo qimii keessa keessanitti qabattan homaa waan tokkollee jaalala keessan busheessuurra yookiin jaalala keessan bishaanitti naquurra kan hafe wanta tokkollee faayidaa akka isiniif hin qabne bareechitanii beekuu qabdu. Inni kabraa jaalalleen keessan yookiin dhiirri ati jaallattu sun balleessaa guddaa balleessuu danda'a. Balleessaa ati
itti hin yaadne yookiin immoo balleessaa kana hin balleessa jedhamee yookiin kana hin godha jedhamee kan hin amanamne tokko gochuu danda'a. Haa ta'uyyuu malee namni hin balleessu jechuun hin danda'amu. Namni otoo beekus yookiin otoo hin beekinis balleessuu danda'a. Itti yaadis yookiin otoo itti yaadiin gochuu danda'a jechuudha. Haa ta'uyyuu malee dursitanii wanta kana sirriitti hubachuu qabdu. Maaliif kan jedhu teessanii itti yaaduu qabdu. Namni kun kana godha jedhee yaadee hin beeku, garuu maaliif kana godhe jettanii ofii keessanii teessanii mataa keessan wajjin yookiin immoo ofii keessan wajjin haasa'uu qabdu. Haa ta'uyyuu malee ogummaadhaan yeroo hundumaa maaf kana goota jettanii gaafachuurra bira darbuun barbaachisaadha jechuudha. Yoo bira hin darbitu ta'e yeroo hundumaa maaliif kana goota jettee understand hin gootu taanaan yeroo sana konfiliiktii uumuu danda'a. Namni sun itti yaadees gochuu danda'a, itti hin yaadees gochuu danda'a. Wanti sun si miidhuus danda'a, si miidhuu dhiisuus danda'a. Haa ta'uyyuu malee yeroo sana ifa gootee isa gaafachuun siif barbaachisaadha. Kun immoo kan ati gaafachuu dandeessu ogummaadhaan erga yookiin aarii nama lolees ta'uu danda'a. Maaliif nama lolta yookiin aarii dhugees ta'uu danda'a. Maaliif dhugde jettee yeroodhuma sana gaafachuurra erga dubbiin oolee bulee booda gaafachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf shamarroonni keenya dandeettii akkasii kanas qabaachuu qabdu, obsa qabaachuu qabdu jechuudha. Kana yoo ta'u baate wanta balleessu kamiyyuu, wanta godhu kamiyyuu maaliif akkana goota, maaliif kan ta'a jettanii yeroo hundumaa isa waliin wal falmitu taanaan inni kun jaalala keessan addaan baasaa dhufa. Keessa keessanii jaalalli akka badu gochaa dhufa jechuudha. Kanaaf balleessaa isaa yeroo tokko tokko itti amanta taanaan yookiin fudhatta taanaan inni kun jaalalli keessan akka guddatu caalumayyuu akka cimu kan taasisu keessaa isa bu'uuradha jechuudha. Inni kabiraa yeroo baay'ee amala keenya keessatti namni baay'een balleessinee dhiifama gaafachuun nutti ulfaata. Haa ta'uyyuu malee dhiifamaan namni baay'een mo'achuu ni dandeessu. Dhiifama namaa gochuun yookiin immoo dhiifama nama gaafachuun mo'amuu jechuu malee yookiin immoo sodaachuu jechuu miti. Haa ta'uyyuu malee dhiifama nama gaafachuun yookiin immoo dhiifama namaa gochuudhaan mo'achuun ni jira yookiin immoo jireenya tokko yookiin laayifii tokko jijjiiruun ni jira jechuudha. Kanaaf jaalala keessatti wal jaalattanii otoo jirtanii jaalala keessatti walitti bu'uun ni jira. Wal loluun ni jira, wal dhabuun ni jira. Haa ta'uyyuu malee dhiifama walii hin gootan taanaan rakkoo keessan tokko tokkoof dhiifama waliin gaafattan taanaan inni kun jaalalli keessan akka inni guddatu yookiin immoo jaalalli keessan akka inni itti fufu hin taasisu jechuudha. Kanaaf yeroo kamillee taanaan shamarroonni keenya dhiira tokko booji'uu yoo barbaadan balleessaa keessaniif dhiifama gaafachuu hin irraanfatinaa. Kan inni balleesseef immoo dhiifama yoo isin gaafate dhiifama gochuu hin irraanfatinaa. Yoo kana ta'uu baate garuu waan inni balleessu hundumaaf dhiifama hin gootaniif taanaan yookiin immoo dhiifama hin gaafattan taanaan kan balleessitaniif inni kun jaalalli keessan karaa gubbaatti akka inni hafu yookiin immoo jaalalli keessan akka inni itti hin fufne taasisaa jechuudha. Caalumayyuu immoo dhiironni shamarran tokko balleessitee gaafa isheen dhiifama gaafattu dhiirri tokko itti tola. Dhiirri yoomillee taanaan shamarran dhiifama akka isheen gaafattu baay'ee barbaada waan ta'eef. Kun immoo dhiiraaf meentaal ishoo isa ta'edha jechuudha. Shamarran tokko gaafa dhiifama jettuuni keessi isaa yeroodhuma sana irraanfataa jechuudha. Akkuma kana dura dursee isinitti hime namni tokko wal jaalachuu kan inni danda'u yookiin immoo jaalala kan inni eegalu yoo walii galeedha. Keessi isaa fudhatama yoo qabaatedha. Inni tokko isa tokko yoo fudhate isheenis immoo isa keessi ishee fudhatama yoo argatedha yookiin immoo yoo inni fudhatama argatedha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee namoota gidduutti fudhatama akka isaan argatan yookiin immoo jaalala namoota lama gidduutti jaalalli akka uumamu yoo kan godhamu tokko wal ajaa'ibsiifachuudha. Shamarran tokko dhiira tokko gaafa isheen ajaa'ibsiifattu caalumayyuu akka inni isheetti siqu yookiin immoo akka inni jaalala isheen qabamu hin gooti jechuudha. Dhiirris immoo akkuma sana. Kana yeroon isiniin jedhutti dhiirri tokko shamarran tokko gaafa rifeensa ishee, dhaabbii ishee, hojii ishee yookiin immoo amala ishee ajaa'ibsiifatu caalumayyuu nama sana hawwatteetti jechuudha isheen. Shamarran tokkos immoo dhiira tokko gaafa dhaabbii isaa, hojjaa isaa yookiin immoo beekumsa isaa ajaa'ibsiifachaa deemtu caalumayyuu dhiirri sun shamarran sana hawwateera jechuudha. Kun wal ajaa'ibsiifachuu jechuudha yookiin immoo jaalalli akka uumamu taasisaa jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee wal ajaa'ibsiifachuun yookiin immoo appreciate wal gochuun jaalalli keessan akka guddatu yookiin immoo caalumayyuu akka walitti dhuftan ni taasisa jechuudha. Maaliif jaalala keessa galtanii yeroo hundumaa isa hin ajaa'ibsiifattu taanaan yookiin immoo ishee hin ajaa'ibsiifattu taanaan caalumayyuu kun akka jaalalli keessan cimu yookiin immoo rileeshnshiippiin keessan akka guddatu ni taasisaa jechuudha. Yeroon isiniin jedhutti immoo kan inni hin qabneen qabda jettee yoo isa ajaa'ibsiifatte inni kun wal foggoruu yookiin immoo wanta dhugaa hin taane tokko keessa isaatti qirisa jechaa dhufa jechuudha yookiin immoo keessa isaatti shakkii uumaa dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf dhiirri tokko beekumsa hin qabu taanaan ani beekumsa keetti baay'een ajaa'ibsiifadha yoo jetteeni inni kun maaliif akkana natarrabaa jirti jedhee si shakkaa dhufa jechuudha. Kun jaalala keessan guddisuu dhiisuu danda'a. Maaliif
waan sobaate waan ta'eef waan dhugaa tokko irratti waan inni qabu tokko irratti garuu appreciate yoo goote inni kun jaalalli keessan akka guddatu yookiin immoo jaalalli keessan akka cimaa dhufu taasisaa jechuudha. Kanaaf appreciate gochuudhaan yookiin immoo ajaa'ibsiifachuudhaan jaalalli keessan akka itti fufu sirreessuu dandeessu jechuudha. Fuuldura keessan wanta jiru deemsa keessan kaachoo keessan hundumaa akka inni sirratu taasisuu dandeessu jechuudha. Inni kabiraa dhiirri tokko waa tokko gochuu gaafa barbaadu ati yoo barbaadu dhaallee baatte hin godhin jettee dhorkuun matumaa barbaachisaa miti. Fakkeenyaaf dhiirri tokko kuwaasii taphachuu barbaadeera jechuudha. Jaalalleen keessan bahee jechaadha. Ati garuu kuwaasii hin jaalattu. Kuwaasii sana waan hin jaalanneef yookiin kubbaa sana waan hin jaalanneef akka inni hin taphanne dhorkuu hin qabdu. Fakkeenyaaf kabiraa dhiirri tokko dhugaatii dhuguu barbaadeera taanaan akka inni dhugu garuu ati hin barbaaddu. Akka inni dhugu yoo barbaadu dhaallee baatte akka inni hin dhugne dhorkuun barbaachisaa miti. Yeroo sana dhiirri sun xiiqii keessa galuu danda'a yookiin immoo si dhokatee wanta sana gochuu danda'a. Akka inni bahee dhugu yoo gochuudhaallee baatte manatti akka inni dhugu gochuun barbaachisaadha. Yoo inni ala bahee taphachuu baatellee gibbii keessatti akka inni taphatu yookiin akka inni si waliin illee taphatu taasisuun siif barbaachisaadha. Ogummaa akka kanaa fayyadamtanii dhiira booji'uun ni danda'ama jechuudha. Yoo kanan gootu ta'e ati dhuguu hin qabdu. Matumaa dhugaatiin siif hin malu yoo jetteeni isa sitti himee gochuuf yaade sana si dhokatee gochuu danda'a jechaadha. Kanaaf dhiirri sun sigaaraa aarsa taanaan sigaaraa sana aarsuu hin qabdu jettee itti ori'uu hin qabdu. Inni kun jaalalli keessan adda fageessaa dhufa. Si dhokatee gaafa godhu sittis dhagahamaa dhufa jechaadha. Kanaaf sigaaraa sana akka inni dhiisuuf waa tokko uumuu qabda. Ogummaa tokko uumuu qabda. Kanaaf akka kanaan dhiira booji'uun ni danda'ama jechaadha. Yoo millee taanaan dhiirri sun waan ati gootu kana yookiin waan ati gooteefi kana irraanfachuu hin danda'u jechaadha. Kun immoo fedhii namootaa akkamiin akka hubachuu dandeessan yookiin immoo fedhii namootaa hubachuun niyyuu baay'ee ulfaataa akka inni ta'e asumarratti hubachuu dandeessu jechuudha. Garuu haa ta'uyyuu malee chaalenjii yoo qabaateyyuu dhiira kana karaa kanaan gorsitanii yookiin deebisuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf yoo kana gochuu baattan waan inni godhu sana hin jibbitu taanaan yeroo hundumaa isaan isa ceephaatu taanaan yookiin immoo isaan isa akka inni qaana'u isa taasiftu taanaan inni kun jaalalli keessan akka adda citu yookiin immoo jaalalli keessan itti fufaa akka hin taane taasisa jechuudha. Egaa viidiyoo koo har'aa asumarratti xumuraa. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii.